Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Qophiin keenya kan guyyaa irraa kaayyoodha. Kaayyoo keessatti dhimma hidhamtoota Oromoo qabna. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaa Naamas. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Guyyaa har'aa kan oduu isinitti modadasuu duulaati akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Hatamuu fi haqamuu qormaata kutaa 12ffaan wal qabate godinoota Oromiyaa mara keessatti dabballoonni qorannootiin wal muddaa jiru. Akka oduun nu gaheetti qibxata darberraa kaasee hanga har'aatti dabballoonni godinaa magaalota godinaa hundaa keessatti waamamanii akkamittiin bahee farreen biyyaa fi misoomaa akkamittiin lo'anii nu seenanii jedhanii wal gaafataa oolan. Gaaffii kanaaf akkamiin akka ta'e kan fala arge hin argamne. Keessattuu immoo godina Shawaa kibba dhiyaatti waan amma ta'e kun qaawwii bal'aan Addawaawii keessatti mudachaa jiraachuusaa dhaabichaaf qaanii guddaa akka ta'ee fi gana 25 keessatti salphinni akkasii nuquunnamee hin beekne kan jedhu irratti dabballoonni martinuu walii galaniiru. Gara fuulduraattis taanaan cimsinee irratti qabsoofna jechaa turanii torbee guutuu jedhe maddi keenya keessaa. Poolisiin mana hidhaa Itoophiyaa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 6 miila qullaa fi shamiza qomaatiin mana murtiitti dhiyeesse kaleessa. Poolisiin mana hidhaa Qelintoo Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanaa, Obbo Addisuu Bullaallaa fi kan biroon Oromoonni maqaan isaanii nuun geenye 2 kophee malee shamiza qomaa fi uffata jalaa qofaatiin mana murtii federaalaa dhaddacha 19ffaatti dhiyeesse. Barreessaa tokkoffaa Koongireesii Federaalaa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee jimaata kaleessaa kan dhiyaatan Oromoota 22 turani galmee isaanii jalatti warra himataman. Dhaddachicha irratti kamisa darbee poolisiin bakka hidhaman seenuudhaan uffata 6 isaanii hunda akka jalaa fudhatan abbaa seeraatti himatanii turan Obbo Baqqalaa Garbaan. Kana malees isaanii fi miiltoon isaanii mana hidhaa sana keessatti reebamaa akka jiran ibsanii abbaan seeraa sun mana hidhaa sana akka jijjiiruu fi kan jedhu gaafatanii ture. Garuu abbaan seeraa gurra dhorkachuudhaan akka isaan achumatti deebi'anii hidhaman murteesse. Poolisiin mana hidhaa Qelintoo galmee Obbo Tasammaa Raggaasaa jalatti kan himataman namoota 16 biroos kaleessatti otoo beellama qabaniiti mana murtiitti dhiyeessine. Galmee Obbo Baqqalaa Garbaa fi galmee Obbo Tasammaa Raggaasaa jalatti kan himataman hundinuu mormii Oromiyaa keessaa sadaasa darbe keessa ka'een wal qabatee labsii farra goolessitummaatiin kan himatamanidha. Oduu wal fakkaatuun qondaalonni Itoophiyaa mana hidhaa keessatti dhiittinsa mirga hidhamtoota siyaasaa fi falmitoota mirga namaarraan gahaa jiran dhaabuu qabu jedhe Amnesty International. Jaarmichi ibsa jimaata kaleessaa baaseen Obbo Baqqalaa Garbaafaa dabalatee hidhamtoota Oromoo 22 irratti kan mana hidhaa keessatti raawwatamu gocha namummaa hin qabnedha jedhe. Mormii irratti Oromoota ajjeefaman yaadachuudhaaf tiisheertii gurraacha uffattan jechuudhaan isaan zaliiluurra darbee uffata jalaa qofaan dirqee mana murtiitti dhiyeessuun yakkadhaa jedhan itti aanaatti gaafatamaa Amnesty International kan gaanfa Afrikaa Micheele Kagaari. Qondaalonni Itoophiyaa fi manni murtii gocha namummaa dhabeessa kana dhoksanii hambisuu hin danda'ani. Yakkicha akka qoratanii fi warri raawwatanis seeratti dhiyeessuutu irraa eegamaa jedhanis. Itoophiyaan mormitoota hiite hiraarsuudhaan yoon akka geesse eeruudhaan yakka kan akka hin qorannellee Amnesty Internationaliin biyya galchuu dhorkuu addeessani. Hiriira karaa nagaa sadaasa 2015 Oromiyaa keessatti erga ka'een mootummaan kumoota hedduu hidhee dhibboota hedduu immoo seeraan ala ajjeeseera jedhe Amnesty Internationaliin ibsataa kaleessa baaseen. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo godina Gujii aanaa Adoolaa morma kee irratti kan halluu diimaa magariisa diimaa qabu hidhatteetta jechuudhaan barsiisaa TVT Adoolaa tokko mana murtiitti dhiyeesse. Barsiisaan Taayyee Zallaqaa jedhaman kanaan dura waajjira dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo aanichaatti waamamanii barattoota fincilaaf kakaafteetta jedhamanii qoratamanii ture. Ragaa dhiyeeffadhaa jennaan morma kee irra kan jiru ragaadha jechuudhaan mana murtii aanichaatti dhiyaatanii wabiitiin bahanii ture.
kaleessa dhaddacha adoolaatti dhiyaate irratti waan itti himataman sana ilaaluudhaaf baallama akka lakkoofsa gi'iiziitti gaafa fulbaana 29 bara 2008tti ilaaluudhaaf manni murtii sun baallama kenneefii jedhe maddi keenya dhaddachicharra ture. Dhumarratti Iluu Abbaa Booraatti fincila keessa jirtu jechuudhaan kolleejjiin barsiisota hamattuu barattoota Oromoo jaa barumsarraa dhaabe. Itti gaafatamaa kolleejjichaa obbo Idinaqaa Tasfaayee dhiyeenya kana barataa Masfin Abdataa muummee ispoortiirraa, barataa Yoonaas Urgeessaa muummee ispoortiirraa, barataa Shibbiruu Abdiisaa muummee ispoortiirraa, barataa Daani'el Caalaa muummee ispoortiirraa, barataa Baa'isaa Daksiisaa muummee siiviksiirraa akkasumas Sanbataa Wandimmuu barumsarraa ari'amuu beeksaniiru jedhe oduun nu ga'e. Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti immoo agaaziin Oromoo tokko dhiyeenya kana ajjeesuun dhaga'ame. Fincila xumuraa gabrummaa marsaa haaraan achitti gara xumura baatii darbee ka'ee keessaa harka qabdu jedhamaniitu ture obbo Toleeraa Ijaaraa kan isaan agaaziidhaan ukkaanfaman. Guyyaa muraasaa booda ajjeefamanii argamuun uummata naannoo Garba Gurraachaa akkaan aarseera jedhame. Reeffi isaanii gaafa caamsaa 30 magaalichumatti awwaalamee jira oduun bubbulee nu ga'e. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Qophii Kaayyoo. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun torbaan lamatti al tokko kan dhiyaatu qophii kaayyooti. Qophii kaayyoo har'aa keessatti saba bilisummaa qabutu keessattis alattis nagaa qaba mata duree jedhu jalatti qophii qophaa'e qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Waxabajjii 3 bara 2016 guyyaarraa eegalee fuulli feesbuukii fi neetwoorkiin garaagaraa kan ittiin guutamee jiru dhimma Oromoo irratti kan xiyyeeffateedha. Dhimmi kun immoo seenaa biyya Itoophiyaa keessatti keessumaa dhimma Oromoo ilaaluun haala addaa ta'een kan mul'ate. Oromoonni mana garaagaraa keessa jiran yeroo adda addaatti akka miidhamaniif akka reebaman odeeffannoon ba'aa tureera. Inni waxabajjii 3 ba'e kun garuu kanneen kana dura ibsaman caala haala addaatti kan mul'ate. Kunis hidhamtoonni Oromoo sababa siyaasaatiin hidhaman 22 qullaa isaanii miila duwwaa uffata keessaa qomee fi qumxaa gabaabduudhaan dhaddacha biyyattiitti dhiyaatanii addunyaatti mul'achuu isaaniiti. Kun kan agarsiisu wanti Oromoo irra ga'aa jiru hedduun ammallee dhokatee ija namaa duraa fageeffamee akka jirudha. Wantoota xiqqoo mul'atte kanarraa wanti agarsiifamu Oromoonni da'oof dukkana keessatti otoo namni biraan beekneef ajjeefamaa gidirfamaa jiran ammallee kan manni lakkaa'u malee kan namni lakkaa'ee fixu akka hin taanedha. Gidiraan Oromoo kun jaarraa hedduudhaaf akkanumaan itti fufe akkanumaan itti jira. Amma wanti tole wanti gola hundatti hojjetamu karaa lammii Oromoo quuqama qabanii gurra addunyaa ija addunyaa ga'uu danda'u isaati. Odeessi karaa feesbuukii ba'ee mul'ate kunis hidhamtoota Oromoo Qilintootti argaman keessaa 22 isaanii miila duwwaa qumxaa fi qomee xiqqoodhaan qullaa isaanii mana murtii olaanaa dhaddacha 19ffaatti dhiyaachuu isaanii kan agarsiisu.
Jira bareeda fuudhee jarru ni waan garaa kemee fixeen jiru yakkitee saaxileen jiru marakkate ture koodiru bara karabaltan taangoo waan seeyanii kadhannee dadhabne jara hamtuu malee qottoon xaafii muru dhagiidhaanii wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhageelaala akka kutataan itti jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhagiidhaanii wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhageelaala akka kutataan itti jiru. Shibalako komodin barrese anumasitu afetari nurradese oden shimalagade namaganti shimalako tikindandesu atilafini jira kan sibiranesu shimalako kolman barrese shimalake kolman barrese atididi wami walkasi kadigal turo dandesi ya barru kafana intale ana mana jarri walfile kaka inti manna ya barru kafana intale ana mana jarri walfile kaka inti manna ya ko barasi intale sama sali bingama kaka terutisi sane sanuma umali kunon kuma Sane saruma umani kunon kuma dubin kaledo te dubbe Ibu yu satir nu masadu farsa chite gadon bikilte yakka korsa Kale sagal gala Walin kakatani Romal tu gale Awal kamatani Tinggalan kabdu Barri shantama Sochoin baka Manni sanuma Jalan baca kolang maca gobe Baikala tadarni sore Jalan baca kolang maca bule Nama jirume kagare Jalan baca kolang maca bule Baikala tadarni sore Jalan baca kolang maca bule Nama jirume kagare Jalan baca kolang maca gobe Baikala tadarni sore Jalan baca kolang maca bule Nama jirume kagare Jalan baca kolang maca bule Baikala tadarni sore Jalan baca kolang maca bule Mannidha Qilintoo dhiyeenya kana akka haaraatti kan baname naannoo Finfinnee gara kibba baatti kan argamu. Manadhaa kana keessa hidhamtoota jiran keessa harki 95 Oromoota akka ta'an ragaan achirraa ba'u ni addeessa. Baay'ina Oromoota hidhamanii jiranii warra achitti hidhe malee lakkoofsa isaanii guutuu kan beeku hin jiru. Yeroo adda addaatti Oromoonni sababa Oromummaa isaaniitiin hidhaman bakka kanatti gidiraa argu. Kanneen hidhaman Oromoota sababa Oromummaa isaaniitiin dhiibbaaf roorroon irra ga'aa jirudha. Kan hidhummoo humnoota qubattuu kaabarraa gara Oromiyaa dhufanii kolonii haaraa Oromoo irratti diriirsanii jiran ilmaan Tigraay fi kittillayyoota isaaniiti. Manadhaa kana keessa guyyaa guyyaadhaan oduun ba'u oduu gaddisiisaa, oduu roorroo fi oduu dararamaati. Guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 3 bara 2016 mana murtii olaanaa dhaddacha 19ffaatti kan dhiyaatan ilmaan Oromoo 22 sababuma Oromummaa isaaniitiin bakka jiran irraa walitti qabamanii kan hidhamani. Hidhamtoonni 22 haala takkaa hin dhaga'amneen haala hedduu sukkanneessaa ta'een mana murtii kanatti dhiyaatan. Hidhamtoonni kun haala seenaa mana hidhaa biyyattii keessatti ta'een beekneen qullaa isaanii mana murtiitti dhiyaatan. Tiishertii fi qumxaa gabaabduu jalaa qaban malee uffata biraan qaban. Miila duwwaa tiishertii haphii tokkoof qumxaa gabaabduu tokkoon harki isaanii cancalaan walitti hidhameetu manadhaatti dhiyaatan. Warra kana namoo akkan argineef
namooti hedduu naannoo sanarraa akka fageeffaman godhan. Haa ta'utti namooti kutatoo dhokatanii suuraa fi viidiyoo kaasan akka saaxilanitti hidhamtoonni kun qullaa isaanii yeroo mana murtiitti dhiyaatanii ba'an mul'atan. Dhaddechatti dhiyaatan fuuldurattis hidhamtoota kana keessaa obbo Baqqalaa Garbaa haasaa garaa nama nyaatuu fi seenaa biyyattii cunqursaa uummata Oromoo irra ga'u dirreetti baasee mul'ise dhageessisan. Haasaa isaan afaan Amaaraan dhageessisan kana akka kanaa gaditti afaan Oromootti hiikneerra siniin dubbisa. Beellama keenya isa darbe irratti uffata gurraacha uffannee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf kaanee turre. Haa ta'uti poolisoonniif ajajoonni mana hidhaa sanaa uffata sana baafadhaa nuun jedhan. Nutis hin baafannu jennee mormine. Uffata barbaanne uffachuun mirga heera biyyattiitiin nuuf kenname jennee itti deebifne. Nuti uffata gurraacha kan uffanneef lammiileen sabaan Oromoo ta'an 50,000 ol mana hidhaa keessatti kan argamanii fi dabalataan waggaa kana keessatti qofaa lammiileen Oromoo 200 haga 300 ka ta'an yeroo ajjeefaman waan argineef dhageenyeef kana gadda keenya ittiin ibsachuuf ture. Gochi nuti raawwanne hundi kan seeraaf sirna mana sirreessaa hin tuqne, kan seeraaf sirna mana hidhaa sanaa hin tuqne ture. Kunis gonkumaa hin ta'u jedhanii nu dhoowwan. Nutti dallanan, nu sodaachisuudhaafis yaalan, nu arrabsan. Kaleessa sa'a booda namoonni mana murtiitti dhiyaannu adda baafamnee akka dhufnu godhame. Iddoo jirrurraa uffata keenya qabannee akka baanu godhan. Uffata keenya keessaa uffata gurraacha barbaadanii fudhatan. Nutis uffata keenya hunda nuuf deebisuu qabdu jennee gaafanne. Isaanis gara mana dukkanaatti fuudhanii nuun deeman. Nu keessaas namoota tokko garmalee tumuudhaan dararan. Namoonni tumamanis asuma waan jiraniif dhaddecha fuulduratti waan isaan irra ga'e kana ibsachuu ni danda'u. Uffanni keenya hundisaa lafarratti waan bittinneeffameef hidhamtoonni biroo kan barbaadan keessaa fudhatan. Isaaf fidanii kutaa keenya keessatti darbatan. Hagaarraatti midhaan hin nyaanne. Harki keenya hamma ganama kanaatti kaateenaadhaan hidhamee ture. Gochi suukaneessaa nurratti raawwatame kun hundi kan Oromummaa keenya irratti xiyyeeffateedha. Lammiin sabaan Oromoo ta'e qofti filatamee garmalee tumamaa jira. Iddoon itti hidhamne kan ilmi namaa sababa sabummaa isaatiif qofa itti adabamuudha. Anaanis kan kana godhu si arganna naan jedhaniiru. Manni murtii iddoo turtii biraa akka nuuf mijeessu ni gaafanna. Ammas yoo gara mana hidhaa Qilintootti nu deebistan waan nurra ga'u hin beeknu. Sodaa guddaa qabna. Hoggantoonni mana hidhichaa hamma jijjiiramnetti lubbuu keenyaaf ni sodaanna. Haala kanaan beellama ittaanuuf lubbuudhaan argamuu danda'u keenyas amantii hin qabnu. Maatiin keenya akka nun gaafanne dhorgamanii jiru. Har'as erga dallaa mana murtii keessa seennee booda namooti akka nun argine godhameera. Wanta akkanaa kun mootummaadhaaf maal isaaf godha? Akka lammiitti lakkaawamaan jirru. Kotane gumbingu na darbana maegane jire yamali kamna kamo ko imbane jawa kayo mala ta yo mal kone mulata
Irgadarane tenye bakaya nalengenye gare nutukuni ne ganama genye gare tukoran tenye ganama genye made mari tabisana makabang ade mari tabisana makabadu pingara ko kesa makavi du bivamam Sore sama karugu na tu de joru garenge ilmarama je tu na tu tae mugare Asan obbo Baqqalaa Garbaa kun seenaa Oromoonni jaarraa tokko walakkaadhaaf dabarsan guutu kan of keessatti hammatee ibsuudha. Oromoon mana hidhaa keessattis ta'ee mana hidhaatii alatti bifuma tokkoon biyya sana keessatti ilaalama. Oromoon qaama biyya sanaa akka ta'etti waan hin ilaalamneef karaa hundaan gaaffii inni gaafatu mirgi inni dhiyeessu marti kan shakkiin guutame kan akka waan biyya diiguutti dhiyeeffamuudha. Haala kanaan seenessi jaarraa tokko walakkaadhaaf kaa'ame uummata Oromoo moggeessuu bira darbee lakkoofsa uummatichaa akka malee hir'isaa akka ture beekamaadha. Beekaa fi qaroo hoogganaa fi lolataa dhabsiisa farda gaarii baataa gaarii fi ergamaa gaarii oomishachaa turan. Dhiiga gootota Oromootiin qabsoon Oromoo deebi'ee Oromoon mirga isaatii fi gaaffii saba isaatii wareega baasuu erga eegalees waggaan gara 50tti dhiyaateera. Isa dura wareegama adda addaa bifa addaan faffaca'een baafamaa turetti eda'ame Oromoon gaafa kolonii jalatti kufee kaase takka akka hin dhaabanne agarsiisa. Ammatti hirees ta'e filannoon Oromoo fuulduratti jiran tokko gabrummaa jalatti taa'anii rakkina adda addaa fudhachaa ergamaa gaarii ta'anii darbu yookaan immoo wareega barbaachisu mara baasanii bilisummaa humnaan sarbame deebifachuudhaan abbaa biyyaa ta'uudha. Garbummaa jala taa'uu Oromoon hin filanne. Kanaafis harkan kennine hin jilbeeffanne. Bilisummaa akka barbaadu rogarraa rogatti agarsiisaa jira. Amma Oromoon kan isarraa eegamu humna, qabeenya, beekumsaaf dandeettii qabu mara wal taasisee hundee gabrummaa jaarraa tokko walakkaadhaan hidda gadi fageeffatee Oromoorra taa'aa ture amma immoo kufuudhaaf raafamaa jiru xumuratti gochuudhaan abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuudha. Waraanaanis ta'ee beekumsaan keessa taa'uunis ta'ee ala taa'uun galiin Oromoon qabu furmaanni Oromoon qabu tokkichuma bilisummaa humnaan sarbame humnaan deebifachuu. Asmarom laggasa
diriira caasaan keenya nu bulu qomoon keenya bilisummaan galma keenya kanuma hawwiin keenya kanuma hawwiin keenya kanuma hawwiin keenya. Saba Oromo amantiin koodun kutaadhaan jiruun gallattiin jechuun dhaabbachuu qaba Oromoon mormuun diinarratti dhaabbachuu qaba Oromoon mormuun diinarratti uummatni Oromoo machisaa baalee diinaa dhagaye akkaasa dabree siifin bitamu. Abdi kutadhu mi'aa fe'adhu siifin bitamu abdi kutadhu mi'aa fe'adhu. Eegdoon nabasha seenaa kee dabsu tokkummaan ka'e diina kee dha'i mirgaa malqamte of harkaan ga'i diina kee dha'i mirgaa malqamte of harkaan ga'i. Bilisummaa malee ammaaluma nawa walaabummaa malee ammaaluma yaada birmadummaa malee ammaaluma fedha bilisummaa malee ammaaluma neega halwayyaa. Gadaan keenya marsaa jirti qe'ee keenya hedduu naate diinni keenya hin baatuun lafti keenya hin laaftuun dhalli keenya ni deeffanna aangoo keenya ni diriira caasaan keenya nu bulu qomoon keenya bilisummaan galma keenya kanuma hawwiin keenya kanuma. Walaabummaan bilisummaan hawwiin keenya birmadummaan hawwiin keenya walaabummaan hawwiin keenya bilisummaan hawwiin keenya walaabummaan hawwiin keenya birmadummaan hawwiin keenya injifannoon hawwiin keenya walaabummaan hawwiin keenya bilisummaan hawwiin keenya birmadummaan hawwiin keenya injifannoon hawwiin keenya walaabummaan hawwiin keenya bilisummaan hawwiin keenya birmadummaan hawwiin keenya Oromiyaan hawwiin keenya. Oromiyaan.